Tolee kabajamuuf jaallatamoo maatii waaqayyoo obboloota koo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaan nagaa caaluu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana geessan galanni waaqayyoof haa ta'u. Ana obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Sagalee waaqayyoo keessaa guyyaa kanamee macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kan jiru dubbii baay'ee dinqisiisa baay'ee ajaa'ibsiisa ta'e amma tokko walii wajjin ni ilaalla. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbii waaqayyoo kana dhaggeeffachuun jireenya namaa guyyaa guyyaatti haaressa. Jireenyi keenya wantoota baay'eetiin yommuu hammacamu yommuu abdii kutannu yommuu waan goonu wallaallu gaafa dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffannu garuu waan hundumaan irraanfanna obboloota koo. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaanee mee ni ilaalla walii wajjin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Urgooftuu gaarii irra maqaa gaarii wayyaa, guyyaa dhalatan irra guyyaa du'an wayyaa. Mana cidhaa dhaquu mannaa mana gaddaa dhaquu wayyaa. Duuni dhuma nama hundumaati. Warri jiranis gara isaanitti isa iyyaadu, garaa isaanitti isa iyyaadu warri jiranis. Duuti dhuma nama hundumaati. Kolfuu irra gadduu wayyaa, fuulli namaa yommuu gadduu garaan namaa hin gammada. Garaan warra ogeessotaa mana gaddaa jira. Garaan warra gowwootaa garuu mana gammachuu jira. Faarfannaan warra gowwootaa dhaggeeffachuu irraa ifata nama ogeessaa dhaggeeffachuu wayyaa. Kolfi nama gowwaa akka qoraattii xuwwee jalaa xaxa'uuti. Kunis wanta waa'ee hin baafnedha. Wanti doorsisaan argamu nama ogeessaa hin maraacha. Gabbarsuunis amala namaa hin balleessa. Jalqaba gaarii irra dhuma gaarii wayyaa. Nama of koorsurra nama obsu wayyaa. Aariin bobaa gowwootaa jala waan boqatuuf ati daftee hin aariinii jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagalee baay'ee namatti toludha. Garuu sagalee kanaan baay'een keenya faallaadha. Sagalee kanaan mee obboloota dhaggeeffattan keessaa sagalee kanaan keessatti of ilaala. Sagalee waaqayyoo lakkoofsa 1 irratti urgooftuu gaariirra maqaa gaarii wayyaa jenna. Mee ilaala. Wanti kun amma yeroo kanatti eessatti yoo haa ta'u hojiirra oola jirrettanis yaadduu sagalee waaqayyoo kun jechuudha. Urgooftuu gaarii dibannee bareennee diddibannee namatti mul'achuu jaalannamoo maqaa gaariitiif kan baay'een keenya dibannee uffannee kan fuula waaqayyootti hin tolle garuu dhoksaatti kan hojjetamu waan nama jibbisiisu qabaachuu dandeenya jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Garuu sagalee waaqayyoo urgooftuu gaariirra maqaa gaarii wayyaa jedha. Sababbiin isaa maqaa gaariin yoo duutellee maqaa gaariin waa'ee keetiin odeeffamuu danda'a. Urgooftuun garuu gatii hin baasu. Kun wanta waa'ee hin baafnedha jechuudha. Guyyaa dhalatan irra guyyaa du'an wayya. Maaliif isinitti fakkaata? Mee obboloonni dhala godhatan yoo jiraattan akkasumas immoo obboloonni yeroo harmootiin keenya dee'an yoo argitanii daa'imti akkuma dhalatte fayyaa ta'uu ishee kan beekamu hin boossi jechuudha. Yommuu boossu daa'imti sun fayyaadha jedhama jechuudha. Maaliif boossi isinitti fakkaata? Ani yeroo baay'ee yeroo hin taa'ee yaadu bakka gara lafa kanaa hodhumnu jalqabumaa bu'aa dhufne waan ta'eef biyya lafaa kana keessa boo'icha akka guutee jiru natti dhaga'ama jechuudha. Mee daa'imti yeroo garaa haadha ishee keessaa baatu maaliif boocheettanii yaaddan? Mee kana of gaafadhaa. Yoo isinitti tole yoo isinii gale yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf qoodaa. Daa'imti akkuma dhalatteen hin boochi. Maaliif boochi? Egaa biyyi lafaa kun rakkina gidiraa boo'icha qabdi. Dhuguma biyya lafaa kanatti kan bo'aa dhufanidha malee kan kolfaa gammadaa dhufanii miti. Namni yeroo biyya lafaa kanarratti dhalatu namoonni hin gammadu. Garuu biyya lafaa kana keessa maaltu nama gammachiisa? Oomtu nama gammachiisu. Guyyaa du'antu nama gammachiisa deemoo asirratti. Guyyaa du'an wayyaadha. Guyyaa dhalatanirra guyyaa du'an wayyaa. Guyyaa du'antu namatti tola. Guyyaa du'antu nama gammachiisa jechuusaati gara biraatiin. Egaa kun nuun faallaadha. Sagalee waaqayyoo kanaa fi jireenya nuti jiraachaa jirru faallaadha. Sababbiin isaa nuti gaafa ilmi dhalatu yookaan gaafa daa'imti dhalatu hin gammanna dhala argatte, mucaa argatte, sanyii argatte, ija kee argite maali jechuudhaani jechoota babbareedoo fi miidhagootiin yeroo firoonni walitti yaa'anii olloonnis kasii arge hundinuu gaa'ela dhaabattee dhala yoo godhatte baay'ee gammadu jechuudha. Kunis immoo eebba waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee nuti guyyaa namni dhalatu miti kan boonyu yeroo namni du'uudha jechuudha. Garuu guyyaa dhalatanirra guyyaa du'an wayyaadha sagalee waaqayyoo. Sababbiin isaa namni tokko
gara jireenya bara baraatti waan deemuufi rakkina gidiraa biyya lafaa kanarra hin darba jechuudha. Kanaaf guyyaa du'an irra caala filatamaa jechuudha. Paawulos akkas jedhe duuti anaaf bu'aa kooteedha. Duuti anaaf bu'aa koote. Sababbiin isaa gara deemu beeka, bakka dhaqu beeka waan ta'eef jechuudha. Bakka boo'ichi hin jirre, bakka ilkaan qaruun hin jirre, bakka rakkinni hin jirre, bakka gadadoon hin jirre. Mirga Iyyasuus hin taa'u waan ta'eef warri bakka dhaqxan beektan gammadaa Iyyasuus jiraataadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan caalutti deemna waan ta'eef jechuudha. Nuyiif warra Kiristoos Iyyasuus fayyisaa lubbuu keenya godhannee fudhannee fi duuti boqonnaadha. Duuti isa caalutti karaa ittiin riqicha nuti jireenya itti dabarruudha jechuudha. Jireenya bara baraatti riqicha ittiin jireenya bara baraatti ceenuudha. Maqaan Waaqayyo keenya kan eebbifame haa ta'u. Kolfuurra gadduu wayyaa fuulli namaa yommuu gaddu garaan namaa hin gammadaa jedha. Mee ilaala. Mee namni yoo kolfitanii aara galfattu moo yoo bochan aara galfattu? Amma gisee tokko jallistanii osoo kofaltanii kolfa keessa dadhabbiitu jira jedha Oromoon yoo mammaaku. Boo'icha keessa garuu boqonnaatu jira jedhu. Yeroo garaan keenya gadde siqqanne yoo boonye maal nuuf ta'a? Nuuf ba'a jechuudha. Garuu gadda keessa otoo jirru otoo kofallee kolfi keenya sun soba ta'a malee dhugaan ta'u jechuudha. Deebinee maal taana gadduma keenya sanatti deebinee jechuudha. Garuu yoo gaddinee yoo jechuudha gaafa boonyee maal jennu nu aara hin galfanne garaa keenya keessa hin boqonne jechuudha. Nutti fura jechuudha wanti ta'e tokko. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu nuyi jireenya kanaan baay'een keenya faalladha jechuudha. Garaan warra ogeessaa mana gaddaa jira. Garaan warra gowwootaa garuu mana gammachuu jira jedha. Argitanii? Garaan warra ogeessaa. Sababbiin isaa maaliif beektu obboloota koo? Namni yeroo gara mana gaddaa deemu waan baay'ee yaadata. Uuma isaa hin yaadata. Namni fakkeenyaaf yeroo du'aa namoota baay'eetu walitti araarama. Yeroo namni tokko du'u yeroo du'aa namoota baay'ee walitti araarama. Namoota baay'eetu dhiifama walii godha. Sababbiin isaa kunoo amma kanatti nama dhabda waan ta'eef eenyu akka wal biraa deemtu hin beektu. Maaliif jedhaniitu firoonni gaafa itti yaa'anii qabanii namni suni maal ta'a walitti hin araaramu jechuudha. Garaa dhiifamaa waliif qabaatu jechuudha. Mana gaddaa gaafa dhaqu namni ofii isaatiif illee uuma isaa yaadata jechuudha. Akkasuma gara ofii isaatiif boruu achi akka dhaqu maal ta'a isatti yaadatama jechuudha jireenyi kun. Akka biyya lafaa kanarratti nafne ofii isaatiifis guyyaa tokko garas akka deemu maal jedhe Daawit egaa sichi natu gara isaa dhaqa malee ani inni gara koon dhufu. Kanaaf maaliifan gadda? Kanaaf maaliifan bu'a? Kaleecha mucichi hin fayye jedhee tanan nan soome nan sagade nan kadhadhe. Garuu inni immoo amma du'eera waan ta'eef sichi isa deebisuu hin danda'u jedheetu uffata isaa urgufatee dhiqatee gara mana sagadaa deemee hin nyaates hin dhugees jedhe sagalee Waaqayyo. Namoonni gowwoonni warri kanan galleef garuu hinde osoo mucaan lubbuutti jiru nyaadhu dhugennaan nu dide. Amma mucaan du'ee jenna maal ta'uu isaati maal gochuu isaati jedhanii isa gaafatan isatti sin eekkaman. Garuu Daawit deebii quubsa kana deebiseefi. Anatu isa gara isaa dhaqa malee kanaa achi inni gara koon dhufu maafan gaddaadhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yeroo gara mana boo'ichaa gara mana gaddaa deemnu maal yaadanna? Waaqayyoon hin yaadanna. Garaa dhiifamaa qabaanna. Yoo hubannaadhaan deemne jechuudha. Maqaan gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u. Wanti doorsisaan argamu nama ogeessa in maraacha. Gabbarsuun amalaa namaa in balleessaa jedha. Inni kun dhugaadhuma. Wanti doorsisaan argamu boqonnaa namaan laatu. Wanti doorsisaan argamu fayyaa namaan laatu. Doorsisaan fudhachuus ta'e doorsifamanii kennuun nama hin gammachiisu. Inni doorsisee fudhatus hin gammadu. Inni doorsifamee kennu sunis immoo hin gammadu. Sababbiin isaa doorsisa gidduutti maaltu bada? Dhugaatu bada. Dhugaatu bada. Qajeelummaatu bada. Amanamummaatu bada. Doorsisa gidduu jechuudha. Doorsisa gidduu kanatu jira jechuudha. Inni doorsifamee irraa fuudhamu baay'ee gadda. Dhugaan baduu isaatti, doorsifamuu isaatti, jallinni irratti ta'uu isaatti baay'ee gadda jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasumas immoo gabbarsuun amala namaa hin balleessa. Bara kana koo hiyyeessi falmachuu hin danda'u kanuma argitan. Hiyyeessi dhugaa otoo qabu hiyyeessi falmachuu hin danda'u. Dhugaa otoo qabu hiyyeessi afaan saaqatee dhugaa isa mul'isuu hin danda'u. Sababbiin isaa gabbarsuu baay'ate egaa. Gabbarsuu baay'ate.
yoo waa afaan hin godhin namni hin danda'amu barakan. Kiristaanumarraa iyyuu jalqabee jechuudha. Numa mataa keenyarra. Nama waan nu godhutti hiikna waa nama callisee noormaalii nutti dhiyaatutti hiikna. Hiriyyaan bara kana gabbarsuu barbaada. Hiriyyaan gaa'elaa gabbarsuu barbaada. Hiriyyaan dubartii gabbarsuu barbaaddi. Ollaan gabbarsuu barbaada. Wanti hundi nu gabbarsuu ta'e dhugaa bara kana. Kan baay'ee nama nuffisiisu jechuudha. Gabbarsuu jechuun yoon godhiiniif kasiin goon. Yoo ati hin ta'iniif kasiin taane. Wanti sun waan dhugaa qabduuf kan siif faradamte. Waaqayyo anaaf isin haa gargaaru. Dhugaan nama tokko mana koof mana keessanitti hin badiin obboloota koo. Jalqaba gaarii irra dhuma gaarii wayyaa. Inni kun dubbii dhugaadha. Namoonni baay'een yoo wal eebbisnu yoo nu eebbisan abbootiin keenya yoo wal eebbisanii dhuma kee haa bareechuudha. Dubbiin kun nama baay'eedhaaf galeera. Jalqabarra dhumni gaarii yoo ta'e caalumatti filatamaa akka ta'u namoota baay'eedhaaf galeera jechuudha. Jalqabni homaa miti. Arri yoo kufame buru ka'uun hin jiru. Arra yoo dogongoranii boru sirrachuun hin jiru. Arra yoo dhabanii boru argachuun hin jiru. Garuu argattee yoo dhabde baay'ee nama gaddisiisa. Caban taane dhaloonni baay'een kan caban jiru jechuudha. Kanaaf jalqaba gaariirra dhuma gaariitu nama bohaarsa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama of koorsu irraa nama obsu wayya. Inni kun dubbiidhuma dhugaadha. Miti? Eeyya. Dubbii Waaqayyoo kamiyyuu dubbii dhugaadha. Namni yoo of koorsu yoo of tuttulu maal godha? Naman dubbisu. Namatti koora. Anuma bichaatu jireenya. Dadhabbii isa hirrina isaanii ilaalu. Garuu immoo nama of koorsu caala nama obsa qabutu jiraata. Irra filatamaan. Namni of koorsu obsa hin qabu. Namni of koorsu dabarfachuu hin danda'u. Obsuu hin danda'u. Nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Gaddeebii ollaa isaa wajjin hiriyoota isaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Ollaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Warri of koorsu jechuudha. Namni obsu garuu waan hundumaan obsa waan ta'eef hunduma wajjin jiraachuu danda'a. Amala namaa hin obsa. Mul'ata isaaf hin obsa. Kaayyoo isaaf hin obsa. Warri of koorsituu abjuu ofiitiif jiraachuu hin dandeessu. Namni of koorsu mul'ata ofiitiif jiraachuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni obsu garuu obsaa naannaan goromsaa dhugaadha. Miti Oromoon yoo mammaaku. Obsi coba galaana godha. Kanaafidha dhuma jalqaba gaariirra dhuma gaarii wayya kan jedhu jechuudha. Cobni yoo ilaallu waan guutuun fakkaatu. Garuu namni obsee coba eeggate cobima sanatu galaana ta'a jechuudha. Walitti qabame, kuufame, kana gochuu kan danda'u nama of koorsu osoo hin taane nama obsuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Aariin bobaa gowwootaa jalaa waan buqatuuf ati daftee hin aarinii warri aartan gowwootaadha jechuudha argitanii. Aariin bobaa warra gowwoota jala waan buufatuuf ati daftee hin aarin. Obboleessa koo obboleettii koo daftee hin aarin. Aariin jireenya namaa diiga. Aariin borii namaa balleessa. Aariin abjuu namaa balleessa. Aariin mul'ata namaa balleessa. Namoota baay'ee aarirraan kan ka'e waan waggoota baay'eef itti dadhaban guyyaa tokko dibisbisa godhanii balleessan argitanii hin beektanii. Aariin gadeen lubbuu keetitti rakkati faraddu godha. Aariin tarkaanfii hin taane keessa nama seensisa. Kanaaf hin aarin. Anis hin aaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isin jechuun jaaladhaa. Jabaadhaa jaalala Waaqayyoo ta'ee waan caalu walii wajjin hojjenna. Wal jajjabeessuun aadaa keenya nuuf haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a.